Sa'aatii maaliif harka bitaa irratti goranna? Sa'aatiiwwan harka bitaa irratti gorannuuf duraan wayita sa'aatii hojjetan sa'aatii guutuu hojjetanii asirratti fannifatanii turan. Namni wayita sanitti sa'aatii asirra fannifatee deemu sadarkaan isaa baay'ee guddaadha. Laakiin adeemsa keessaa sa'aatiin tuni nama jeequu jalqabde ani guddinni isiiti sanboota xiqqeessanii asitti kiisii keessa kaa'achuu jalqaban. Sanboota dhiira qofaa miti dubartiilleen sa'aatii fayyadamuu qabdi jedhanii dubartiidhaaf sa'aatii hojjetanii harka bitaa irratti hidhachuu jalqabde. Laakiin sa'aatii hojjetanii sa'aatii 24 erga dalaydee booda ammallee azoortee dalaysiisuu qabda. Ammallee sa'aatii 24 erga dalaydee booda ammallee sochooftee akkasitti dalaydii jechuudha. Sanboota dubartii qofaa miti dhiirrillee sa'aatiin hojjetamuu fi qaba harkaa jedhan. Sa'aatiin harkaa ammallee dhiiraaf hojjetame. Sanboota sa'aatii kana wayita hojjetan harka bitaa irratti wanni godhaniif sababni isaa osoo harka mirgaa irra ta'ee harka bitaatiin sochoosuu hin dandeettu laannu sa'aatii 24 booda hojjechiisuu qabdaa ture. Sanboota dhiiraaf illee hojjetame sa'aatiin kun sanboota harka bitaa irratti hidhachuu jalqabe akkuma dubartiititti sanboota sa'aatii 24 booda sochoosuu qaba. Soortii sa'aatii 24 geette ammallee takka sochoosuu qabda. Laannu baatiriidhaan hin dalagu jechuudha. Tayyib kun akkana. Ammallee sababni isa lammaffaa ammoo yoo harka mirgaa irratti ka hidhatan taate sa'aatii harki mirgaa kun baay'ee waa dalaga waan ta'eef jechuu yaani wahitti bu'ee wahitti riqatee boccoramuu dandeetti saniif harka mirgaa irratti hidhatamaa jedhan. Laakiin meeqa kennatu sa'aatii hidhataa laakiin bu'aa sa'aatii hin beeku. Namni meeqa kennatu sa'aatii hidhatee faayidaa yeroo hin beeknetu jira. Alwaqtu kasayfi in lam taqta'hu qata'ak. Kanaaf jedhan sa'aatiin yeroon akka sayfiiti yoo ati isa murin isatu si muraa jechuudha. Ani yerootti fayyadama siniin jechuu barbaadeeti miti. Anillee kama akka keessaniititti yerootti baay'ee hin fayyadamu. Yeroon kiyya irra caalaa bilaasha deemuu danda'a siniin jechuu hin danda'a. Laakiin dhugumaan yoo xiinxallee ilaallee yeroon baay'ee itti fayyadamu akka qabnu agarsiisa. Kana wanni jedheef barreeffama ajaa'ibaa wahii dubbise. Barreeffamni kun biyya Jaappaan keessatti baaburri sekondii 25 ture ka'insarra. Kaampaaniin baabura kanaa sekondii 25 qofa waan tureef ummata dhiifama gaafate. Hagam akka jarri yerootti fayyadaman na ajaa'ibsiisa. Nullee yerootti fayyadamnu akka guddannu abdii qaba. Shakkiillee hin qabu. Galatooma.